Sirni gadaa sirna hammataadha. Sirni gadaa sirna ittiin bulanii kan uummanni Oromoo bocee qocee heeratti godhee seeratti godhee tumaatti godhee kan ittiin ol bulchaa turedha. Tokkummaa kana kan ijaaruu danda'u ol danda'u kanas kan fide sirna gadaati. Sirni gadaa akka uummanni sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru hundumtuu ol danda'ee sabaan otoo waliin qoodiin amantaa otoo waliin qoodiin bifaan otoo waliin qoodiin Oromoon hammataadha kan jedhamuuf waan nama danda'uuf waan ol danda'uuf aadaa ol danda'u kan ammoo duudhaa fi safuu sirna gadaa keessatti tumatee waanta qabuuf aadaa ol danda'u sana achi keessaa bocee qocatee qaba. Sana uummata bal'oon kun yookaan immoo uummata hammataa ta'ee addunyaan beeku kuni yeroo ammaa kana immoo akka uummanni kun tokko hin taane akka nagaan uummanni kun nagaa waliin hin jiraanne sabaaf sablammii faana akka hin jiraanne sirnoota darbantu waan hunda isaa bocee seera garagaraa ammayyeessee itti godhee sirna gadaa waan sirni gadaa jedhu irraa mulqee bukkeetti qabee seera haaraa baafachuun kun immoo safuu fi duudhaa uummanni Oromoo kaleessa qabu akka isa dagachiisu godhee jira. Yeroo ammaa kana yoo ilaallu nagaa fi tasgabbiin biyya keenya keessa jira yoo jennu hin jiru. Kana kan fide maali? Garaagarummaa godhatee Oromoon akka saba biraa faana jiraachuu hin dandeenyetti miti saba biraa waliinuu akka jiraachuu hin dandeenyetti wanti dubbatamu hundisaa siyaasatti jijjiirama. Sirna gadaas yoo haasamu gara siyaasaatti jijjiiruutu jira. Kadhaa waaqaallee gara siyaasaatti jijjiiruutu jira. Sabni Oromoo kun immoo akka waan qophaa isaallee jira akka saba biraallee akka hin jaalannetti fakkeessan yeroo iddoo haasaantu jira. Kanaaf hojiin ammaa sirna gadaatti yoo deebine duudhaa keenya ganamaatti yoo deebine uummanni duudhaa isa ganamaatti akka deemu namni hundumtuu gahee mataa isaatii bahuu qaba. Abbootiin gadaa nagaadha. Abbaan gadaa kan lallabu yeroo hundaa nagaa waan hunda kan nagaa dursu hin jiru. Nagaan bu'uura jireenya dhala namaati. Hooltee bultee namni nagaa wal gaafata. Nama nagaa qabutu immoo jireenya qaba. Jiruuf jireenya qaba. Biyya qaba. Biyya kana keessatti immoo nagaa buusuun immoo hundi keenya miidiyaan akka miidiyaatti waan dhugaarra dhaabbatee abbaan gadaa akka abbaa gadaatti abbaan amantaa akka abbaa amantaatti jaarsi biyya akka jaarsa biyyaatti hayyuun biyya Oromoon hayyuu hedduu qaba. Kumaatamaan hedduu qaba. Hayyuun jiru hundumtuu akkuma amma yaada akkasitti qindaa'ee duudhaa Oromoon qabu kana ifa godhee akkasitti dubbatu kana asuma irratti nuti mari'annee dhaabbachuu otoo hin taane kallattii garaagaraatiin hayyuunis irratti hojjetee uummata Oromoo bira gahuu qaba. Sabaaf sablammii Oromoo biyyaa keessa gahuu qaba. Uummanni Oromoo duudhaa fi safuu akkasiidha qaba. Safuun biyyi safuu qabu irraa jala qaba. Irraa jala inni xiqqaan isa guddaa kabaja. Inni guddaan immoo isa xiqqaa kabaja. Biyya kabaji qabuu fi safuu qabu keessatti immoo wal dhabbiin hin jiru. Wal danda'uutu jira. Namni wal danda'u immoo waan hunda injifataadha. Waan hunda hin milkaa'aadha.